Hayyee jirtu. Jara jirtu. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Kakuun argee jamee qaatechuudha turteetti. Jamee qadhaan beeku har'a akkasiin baatamte jechuudha. Inni sana qabattoo sanarraa buute riilaaksii goote akkasiin eessumni ishii baatee ni deemaa jira jechuudha. Eessuma ishiitiin baatamte fataa jettee deemaa jirti jechuudha. Naannoo kaameeraa ilaalaa deemu waan inni irra jedhe. Bakka wayii deemaa jirra. Bakka sana yeroo geenyu asinitti agarsiisna. Garuu nu hordofaa callisaa dhumasi. Yaa iddoo isiniin jedhe sana bakka sana geenya jirra jechuudha. Nama dubbisuu dhufne. Iddoo isaa hin ilaaltuu dhumarratti isiniin jedheera. Nama dubbisuudha kan dhufne. Kana video isaa haga dhumatti daawwadha. Karra bira geenyerra sarpiraayizii gochuudhaaf kan dhufne. Gana madhasi yookaan rafuu danda'u sa'aatiin 3 naannoo akkas ta'uu danda'a. Kana fakkaata. Seennee jirra. Seennee raga sa'itti aanu walumaan ilaalla. Wanta jiru waan isaan keessa jiranii haala mana isaanii maal takka jiru walumaan ilaalla. Kanaaf anadha. Ana fayyoodha. Maal raftu? Ninora naguma. Maal ribaan gannesin? Kayyaa keessan Surprise si gochuuf jennee du'an ganamaan isinirra yaanega. Kaameeraan banaa waan ta'eef surprise dha. Hirrafu argitani. Anakuma isiniin jedhee surprise isaan godhaa ganamaan inni isaanirra baa waan isiniin jedhee fi kunuun rafanii jiru. Ijoolleen illee maatiin illee kunuun as jiru. Kana fakkaatu isiniin jedha. Waan fayyoodha bilbilanii Ka'aa kaameeraa isinirra dhaabsuma akkamii? waan namni namaaf bilbilee Kana keessa jiru qaamee gara isatti aanutti isiniin dabarsaa nan kaasa jara kana jechuudha irribarraa kaasee waan dhufee waan isaan barbaadeef maaliif akka mana isaanii dhufee viidiyoo kana aga dhumaatti daawwadhaati sirriitti ilaaluu qabdu. Viidiyoon kun viidiyoo addaati akka yeroo kaanii haasaa qoosaa miti waan ta'eef daawwachuu qabdu aga dhumaatti. Tole gaarduftoota YouTube channel kiyya akkuma isiniin jedhee kanan dhufee mana haadha eebbaa yookaas eebbaaf tuubiidha. YouTube lamadha kan gargaaraman jechuudha. Eebbaaf tuubii lakkoofsa tokkoo fi eebbaaf tuub lakkoofsa 2 jechuudha. Kaayyoo YouTubechaa akkuma ilaalaa jirtan keessa isinii seena. Jalqaba maaliif 2 ta'e yoo jettanii gaafattanii afaan Oromoof Amaariffaan kan achirratti hojjetamu jechuudha. Sababni isaa immoo daa'ima kana argaa jirtu. Daa'ima kana waa'ee daa'ima kana otoo naa ibsitanii akkam jirtu fayyaa keessanii jaalatamtootaaf kabajamtoota ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaadha. Eshi eebbaaftuu jedhama. Eebbaaftuu jechuun immoo eebbanuuf jechuudha. Eebbaan isiniifis anaafis hunda keenyaaf iyyuu eebbadha. Warroota laaltaniif warroota daawwattaniif eebbaachuun immoo guddina duubattafaa qabdi. Guddina duubattafaa san immoo waan hojjedheetoo guyyaa keessa waan dhufedha. Mucaan kun daa'ima hin dubbannedhas hin dhageenyedhas miillaanis hin deemtu jechuudha. Umuriidhaan daa'ima waggaa 4 natti fakkaata. Waggaa 4 ji'a 5ti. Waggaa 4 ji'a 5ti. Kun akkuma margitan kana ilaalaa jirtanidha. Umaa hin beektu, hin dubbattu, nyaata hin beektu, nama hin beektu. Wantoota garaagaraa kan isheen fayyadamtu jechuudha. Nama warra kaanirraa addadha waan taateef kanaaf YouTubechi illee mucaan kun akka ittiin gargaaramtuu fi kaayyoon isaa kan baname jechuudha. Ittiin guddisuuf jecha jarris maatiin kunis harka qalleeyyiidha. Wanta irraa afaa mucaa kana ittiin gargaaran hin qabanii. Namoonni kallattii garaagaraatiin kan isaan iyyafatanii gargaaranii meeshaa garaagaraallee kan mucaa kanaaf biyyoota garaagaraatii ergan isinan daawwachiisa amma jechuudha.
isinis viidiyoo kana yeroo laaltan sheerii gochuudhaani bakka garaagaraa geessistanii mucaa kana namni gargaaruu danda'u yoollee biyyoota garaagaraallee qaqqabee fi mucaan kun gargaarsa yoo argatte jennee viidiyoo irratti hojjechaarra anis dubbisu kanan dhufe onlaayinii ma yuutuubii irraa argeen malee dura wal beekna miti bilbila walii qabna miti yuutuubii irraa argeen odeeffannoo yeroo dhaga'u xiqqoo natti dhiyoo waan ta'eef dhufee dubbisuu jechuudha. Yaa akkuma ishiiniif siif isiniin jette yuutuubii afaan lama hojjetu qabdi. Anamaan afaan Amaariffaa hojjetu jira. Yaa ijoolleedhuma Oromootu sa'aatii isaa akka inni guutee monetization ta'u angodhe ijoolleedhuma Oromoo garee Amii Shoofaa an jedhan tokko jiru. Isaantu sa'aatii akka irratti dalagamu maal akka jedhu afaan Amaariffaatiin an dalagamu lakkoofsa tokko ni qabdi. Akkasuma immoo lakkoofsi lammaffaa maaliif banamuu barbaachisee yoo jettanii gaafii qabaattan ijoolleedhuma keenya ijoollee Oromoo keenyatu eebbaa nus gargaaruu qabna nus daawwachuu qabna nus akkuma nama tokko irratti gumaashuu qabna jedhanii haadha eebbaa nuyi afaan Amaariffaa gonkuman dhageenyu jedhanii kanaaf lakkoofsi lammaffaan banamuu barbaachise malee afaan Amaariffaa ni qabdi warra afaan Amaariffaa hin dandeenye jettan eebbaaf tuuboo jettan mallattoo buna diimaa qabdi isa sarchii ta'ee isinii ba'a isarratti gargaaruu dhuftanii daawwachuu ni dandeessu. yuutuubiin keenya immoo waan adda addaa hojjeta eebbaaf bichaa miti an hojjetu garaa adda addaatiin eebbaan fakkaattota eebbaas irratti ni gargaarraa ni dalagnaa ni hojjannaa. Waaqayyo gaafa inni dhufu hin beeknu gaafa waaqayyo dhufee tooshii fayyisu hin beeknu. Amma fakkeenyaaf bakka ishiin geessin hin jiru mucaakoo kana kadhannaadhaa jalqabee amma dhumaatti inni dhumaa yuutuubiin filannoo kan ta'e akkuma isiniin jedhe hojiin afaan Amaariffaa keessatti hidhattanii sirriitti hubattanii daawwachuu ni dandeessu. Hojiin hojjedhaan ture mucaan koo eega kuftee garuu hojii hojjechuu hin danda'u ishiidhuman kunuunsaa ishiman daawwachuu qabadha. Uumamaan akkana taatee dhalatteetu hin taane dhalatteetu ji'a jaatti kufteetu kan isheen qaamni ishee hunduu kunoo akka kana ta'e paaralaayizidii taate gargaaruun isaa mucaa akkanaa gargaaru guddisuun baay'ee ulfaata. Qabeenyaanis sammuudhaan illee nama jabaa of danda'etu ijoollee akkanaa ijaanuu ilaalee guddisuu danda'a. Garuu haati mucaa kana baay'ee cimtuudhaan akka qotta kan ilaalutti otoo ana ta'e danda'ee hin guddisu. Waaqni garuu akkuma godhetti nama dandeessisa. Maaliif nama dandeessisa jettani baay'ee nama dandeessisa. Eebbaachuun immoo ijoollee akkasii faana ooluun immoo baay'ee jaalala nama qabsiisu. Baay'ee waan hedduu nama qabsiisu waan ta'eef jaalala nama qabsiisu. Isaanuma kunuunsuudhaaf ishuma baachuudhaaf bishaaniin midhaan adda baaftee waan hin beekneef yoo haadha taate malee namni biraa beekuuf hin danda'u. Abbaanumti illee beekuuf hin danda'u. Haadhatu bishaan dheebottee yoo ta'e midhaan barbaachise yoo ta'e irratti hojjettee irratti dalaguu an dandeessu ishiidha. Akkasumas immoo kaayyoo yuutuubitti dhufan yuutuubara ta'uufanii miti qo'aasisiniifaan ibsa. Yuutuubara ta'uudhaaf kaayyoon qabuun ture. Meeshaa adda addaa an teessisu an adeemsisu meeshicha gaafachuufanii kohaasonni jiru ijoollee akkasii irratti an hojjetan warroota hindootadha. Yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti eebbaaftuu bichaadhaan irratti hojjetaa ture. Warra ijoollee akkasii han qaban eebbaaftuu bichaatu waan akkasii jalqabe. Ammallee gara 4 ta'aniirra ana booda warra saaqan ijoolleen akkanaa nama 4 ta'aniiru. Afaan Amaariffaatiin dalagu malee afaan Oromootiin sammaa daanachitu jiru. Warra ijoollee akkasii qabdan hojjedhaa baa mul'isa. Dhoskinaa waaqayyoon nu kenne waan ta'eef jaalaladha. Kanaaf hin dhossinaa akkasumatti mul'isa baay'ee bareedu baay'ee warra itti qaanuuf nu miti waaqayyootu nu kenne waan ta'eef kennaatti immoo qaanaa. Cubbuudhaan dhufe immoo warra inni jedhan jiru bareedu fayyoo ko maaliif hojjette cubbuu miti ijoolleen kun amma mucaan kun kufteet akkana taate malee cubbuu fayyaa dhalatteetu kufteetu akkana taate. Ijoollee warri qabdan immoo of eeggadhaa. Daqiiqaa 5tu gatiin kaffashiise waan ta'eef ijoollee keessan sirriitti qabadhaa baadhaa. Birriin boruun argama boruun hin dhufa birriidhaaf jennee hojjettuuttis kenninee cubbuu akkan kaffalee. Ani garuu hojjettuutti kenneen miti warra ollaatti kenneen daqiiqaa 5f ni beetti. Safarri keenya safara haaraadha baadiyyaadha. Suuqii gara nurraa fagoo waan ta'eef ammuma nachi mi'a bitatee dhufutti kufteetu akkas taate kanadha. Kuftee ergasii bakka haaluma kanaan itti fufteechuudha guddina ishii. Kanaafuu
isin amma asirratti maal nu gargaartu jennee yoo isiniif ibsine video kana share nu gootanii jechuudha. Namoonni akka YouTube mucaa kana subscribe godhan akka godhan akka daawwatan jechuudha. Isin amma otoo mana kana dhuftanii birrii wayii waan tokko hiixattanii deemuu dandeessu yeroodha. Garuu YouTubein sun yoo guddate maatii kana mucaa kana gargaaree guddisuu danda'a. Kanas hin gaafanne jechuudha. Kaayyoo viidiyoo nun hojjechuu dhufne asirratti. Kanuma eebbaaftuu lammaffaa adaraa keessan 710 irra gaheera. Dafaati warroonni YouTube qabda, warroonni YouTube gurguddaa qabdan immoo share like gochuudhaan nu gargaara. Akkasumas immoo mana keenya banaadha, barriin bana keenya koottaatii daawwadhaa, eebbaaf ilaalaa, eebbaaf daawwattan waanuma hedduu irraa argattu, barumsa hedduu irraa argattu waan ta'eef gara meeshaa sana agarsiisutti adeemtu fayyoon. Meeshaa sana sinin agarsiisa jechuudha. Meeshaa mucaan kun irratti akka miilli ishii faa jabaatu, dugdi ishii, mataan ishii faa, mormi ishii of danda'uuf meeshaan bakka garaa garaa YouTube afaan Amaariffaatti ji'a 7 irratti dalagaa ture, ji'a 7 irratti dubbataa ture waan ta'eef afaan Amaariffaa irratti akkasuma kuwaasota adda addaa na barbaachisa jedheen uummattoota Itoophiyaa jiran warroota nu gargaaruu danda'an kuwaasii bitanii erganiiru. Ameerikaa irratti Zitaa Girmaa jedhamti, Ingiliz irraa immoo Yenee Mo'aa jedhamti, wayin immoo Naardiyaan jedhamtu. Akkasuma YouTubeidhaan na beeku malee waan biraati miti na beekanii, qaaman nan beekanii meeshaa 100 bitamuu danda'u bitanii erganiiru. Isarra irra dhaabattee dugda ishii irratti hidhamee irratti baatamee jiraachuu deemuu dandeessu, wayin dhaabee morma ishii jabeessuu danda'u bitamee achi jira. Kun manichi waan mana bal'aa ta'eef mana bal'aadha. Manni nuyi keessa jiraannu baay'ee bal'aadha. Sinii gala garuu bal'aadha. Gammatti waaqni nagaa nuuf haa godhu. Garuu isin nu gargaara, sheerii nu godha. YouTube haaraa baname maqaa isheetiin akka subscribe isaa ol guddatee YouTubechi monetize ta'u deeggarsa nu gootachuudha. Meeshicha isin agarsiisa. Siifan ibsuu danda'a isa kana. Kana siifan ibsuu danda'a kuwaasicha jechuudha. Kuni mul'ata. Ilaa kana waliif kuni kubbaan inni kun yaa mannoo irratti ilaaluu dandeessu. YouTube irratti jira waan ta'eef viidiyoo kun kubbaa irratti fakkeenyaaf akkasitti irra ciistee irratti dalagdee irratti hojjetti. Kanadha jechuudha. Kuni saayizii qaba. Saayizii calliseetuma saayizii xiqqoodhaan miti ilaalama gbarratti taphattu argitu miti hin kuftu aizosh. Waan kuftu fakkaatti. Hin kuftu garuu dugda ishii jabeessaa, morma ishii jabeessaa. Kanadha kun akkasitti irratti gaggaragashanee akka hojjetamu godhaa jechuudha. Kun hin kuftu aizosh. Waan leenjii isaa qabnuuf akkas irratti hojjennaa, dugdi ishii miilli ishii akka jabaatu godhaa jechuudha. Kun akkanadha. Kun immoo ani irra dhaabattudha. Kunis kuwaasichi inni kunis ani dhaabattudha. Kun immoo miilli ishii akka walitti hin qollofamne. Kunillee biyya keessatti iyyuu ni jirti. Ijoolleen mafayyaadhaaf ta'a. Ijoolleen mafayyaadhaaf ta'a. Akka miilli ishii walitti hin qollafamu beektaa? Akkas diriirfattee teessu gargaara. Ilaa akkasitti akka ishiin teessee diriirfamtee hojjettu akkasitti ishii gargaara jechuudha kun. Irratti qabnee taa'umsas irratti shaakalchiifna jechuudha. Kun immoo dhaabiidhaaf kunidha. Akkuma 100 isiniin jedhe. Kun baay'ee gatiin isaa ol ka'aadha. Ol ka'aadha. Itoophiyaa keessas hin jiru miti kun. Itoophiyaa keessa hin jiru kun dirijjitii adda addaa ta'e malee hin argamu. Kana namootatu bitee ergeef. Afaan Amaariffaa irratti warroonni kana gaa YouTube marraa daawwataniitu kan isaanii ilaalanii gargaaran malee fira miti, beekumsa miti, gargaarsuma. Kun 100 bitama meeshichi ilaaluu danda'u. Online irratti ilaaluu danda'an doolaara 2000 bitama. Yaa Itoophiyaatti gargaaruutan inni beektu. Kanadha jechuudha kuni. Caammaa qaba. Caammicha isaa faana dhufee keessaan ishiin itti dhaabattee dhaabattu jechuudha. Kanadha fakkaataa.